Dhalli namaa si'a hedduu badii fi akka ofiisaa raawwatu adaba ulfaataa uumaa keenya Waaqayyoorraa fudhateera. Haa ta'u garuu kanarra darbee harka isaatiin yeroon itti inni meeshaa badiisaa ofiisaa hojjetiin turre. Ati garuu yaa Daani'el hamma bara isa dhumaa sanatti dubbicha cufii macaafichattis mallattoo godhii kaa'i. Baay'een isa bira ga'uudhaaf nama'u beekumsi dhala namaas baay'achuuf jira jedhe. Macaafa raajicha Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 4 hanga 13. As keessatti wanti nuyi hubachuu qabnu beekumsi dhala namaa akka baay'atu Waaqayyo dursee Daani'elitti dubbateera. Amma namni wanti inni gochuu dadhabee waan muraasa qofa. Namni yeroo jalqabaaf boombii niwukilaaraa hojjete namni sanyii Yihudii Albert Einstein erga Ameerikaan boombiin hojjeteen magaalota Jaappaan Hirooshimaa fi Nagasaakii akka hin jirre goote addunyaa gaabbii guddaa keessa ta'ee akkas jechuudhaan ifama gaafate. Dadhabbii dhala namaa hambisuuf jecha anniisaa xiqqoon addunyaa jijjiiruuf ogummaa fayyaa fi anniisaa enerjiifan kalaqe malee ittiin dhalli namaa haduguugamuufan kalaqe mitis jedhe. Itti dabalee maal qabaa yeroon kana hojjedhu sana harki koo utuu cabee jiraate jechuudhaanis utuu gaabbuu bara jireenya isaa biyya lafaarraa fixee du'e. Erga namni argannoo hamaa boombii niwukilaaraa oomishuu isa dandeessisu argateen booda amma addunyaan walirraa baratee biyyoonni 9 boombii niwukilaaraa addunyaa balleessuu danda'u hidhataniiru. Boombiin niwukilaaraa kun iddoo itti darbatametti yookaan dhukaafametti battalatti namoota duguuguu sana maleeyyuu hamma dhaloota 5tti yookaan waggaa 200tti balaan inni lubbu qabeeyyiif lubbu dhabeeyyii irratti agarsiisuu waan salphaa miti. Kunis namni naannichatti dhalatu qaama miidhamaa ta'ee dhalata. Akka fakkeenyaatti magaalota Jaappaan Hirooshimaa fi Nagasaakii ilaaluun ni danda'ama. Biyyattiin gudditti baagiddu galeessaa Iraan garuu isuma isaan hidhatan kana ni dadha jennaan ishee dura goranii dhoowwan. Boombiin niwukilaaraa kun akkamiin oomishama? Yeroo jalqabaaf addunyaarraa Ameerikaa eenyutu niwukilaara hidhachiise? Faayidaan anniisaa niwukilaaraan argamu ammoo maali? Dhalli namaa akkamitti qorannoo kanarra ga'e? Bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenya Kiristiyaan Miidiyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufuus ala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaadha. Like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Wayita kana gootanii kaasee odeeffannoowwan karaa chaanaalii keenya gadhiifaman hunduma dursee akka isin qaqqabuuf isin gargaara. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Dhalli namaa uumamarraa jalqabee hanga bara kanaa yookaan akka jaarraa kanaatti hubannoo saayinsii fi teeknooloojiitiin sadarkaa guddaarra tasa ga'ee hin beeku. Amma garuu kana hundumaa keessa darbee meeshaa ittiin waliisaa balleessuu fi uumama hundumaa biyya lafaarraa duguuguu oomishatee jira. Gameessi saayinsii fi ammayyaa abbaan fiiziksii Albert Einstein anniisaan waan xiqqoorraa argamu addunyaa jijjiiruu akka danda'u irratti wayita ogummaa isaa addunyaaf gumaachuu har'a balaa kana addunyaatti fida hin seene. Har'a sodaa addunyaa kan ta'e meeshaan waraanaa niwukilaaraa maddi isaa foormulaa Einstein anniisaa fi hanga wantoota saffisa ifaan wal qabsiisee uumerraa madda. Wanti xiqqoon tokko hangi isaa saffisa ifaa dachaan baay'ifameen iskweerii ta'een yoo baay'ifamu anniisaa guddaa ta'e akka kennu argate Albert Einstein. Kanaan E=mc2 jechuunis moggaase. Har'a anniisaan atoomikii irraa argamu kan addunyaa balleessuus misoomsuus danda'u maddi isaa foormulaa kana. Atoomiin bu'uura uumamaa addunyaa kana hundaati. Hangi atoomii akkaan xiqqoo taate saffisa ifaan baay'ifamee iskweerii gaafa ta'u anniisaan argamu salphaa miti. Kun tiyoorii gameessa fiiziksii Albert Einsteinidha. Wiirtuu atoomii hunda keessatti niwukilaasiitu argama. Kunneen humna cimaadhaan walitti maxxananii jiraatu. Kanaan anniisaa niwukilaaraa yookaan niwukilaar enerjii jenna jechuudha. Meeshaan waraanaa niwukilaaraa meeshaa balaafamaa humna cimaa qabuu fi dho'insa guddaa uumuun badii guddaa qaqqabsiisuu danda'udha.
Atoomiin gargar diddiigamuun yookaan walitti dabalamuun yookaan walitti baquun anniisaa argatu. Kanaafidha yeroo meeshaaleen waraana niwukilaaraa boombii atoomawaa yookaan atomic bomb kan jedhamaniif. Sochii uumamaa niwukilaaraa keessatti niwutirooniin tokkoonshee niwukilaasiitti seenti. Kun yuuraaniyeemii gabbifamee yuuraaniyeemii 235 kan ta'edha. Niwutirooniin tokkittiin kanatti seenuun jeequmsa uumti. Kun yuuraaniyeemiin gara yuuraaniyeemii 236tti geeddaramuun akka jeeqamuu fi tasgabbii akka dhabu taasisa. Sochii guddaa seegala. Haala kanaan niwukilaasiin hundi lama lamatti ba'uun anniisaa uumu. Niwutirooniiwwan jeequmsa uuman kunneen niwukilaasii gargar baasuun alatti qoqqoodaminsa niwukilaasii kanaa keessatti ofiifis dhoowuun wiirtuu yuuraaniyeemii yookaan niwukilaayii yuuraaniyeemii hedduu waliin walitti bu'insa uumu. Niwutirooniiwwan saffisa guddaan imalan wal nyaatinsa uumamurraa anniisaa argatan gara caaluu parsantii 99 qabatanii fiigu. Garuu osoo niwukilaayii yuuraaniyeemii waliin walitti hin bu'in saffisni isaanii tasgabbeeffamuu qaba. Yoo akkas ta'edha anniisaan qabiyyeewwan wantoota niwukilaaraa oomishanitti suuta jedhee kan darbuu danda'u jechuudha. Boombiin niwukilaaraa boombiiwwan akkaan balaafamoo kanneen niwukilaaraa hin taane caalaa humna cimaa qaba. Dho'insi boombii niwukilaaraa uumuu baay'ee cimaadha. Boombiin niwukilaaraa tokkittiin yoo xiqqaate magaalaa tokko barbadeessuu danda'a. Meeshaaleen waraanaa niwukilaaraa dho'uun balaa uumuu qofa. Carallaan yookaan raadiyeeshiniin isaan gadhiisanis baay'ee balaafamoodha. Kun ammoo dhukkubbii carallaa yookaan raadiyeeshin siiknesii fi dhukkubbiiwwan akkaan balaafamoo ta'an biroo fidee dhufa. Kanaafuu miidhaan dho'insa boombii niwukilaaraa uumamu kan battala sanatti qofaa osoo hin taane yeroo dheeraaf kan naannoo sanarra turudha. Boombiin kun bara waraana addunyaa lammaffaa yeroo lama magaalota Jaappaan Hirooshimaa fi Nagasaakiitti dhukaafameera. Jaappaan irra bu'uunsaa mancaatii guddaa qaqqabsiise, lubbuu lammiilee hedduus galaafate. Ergasii waraana kamuu keessatti hojiirra oolle. Iddoo sanatti namoonni dhalatan hanga ammaatti qaama miidhamoota. Niwukilaasiiwwan handhuura atoomii keessatti argaman anniisaa hedduu of keessaa qabu. Anniisaan kun hojiirra oolee addunyaan cilee akka hin fayyadamneef gargaara. Anniisaa kana karaa lamaan baasuu dandeenya. Karaaleen lameen fiizhinii fi fiwuuzhin jedhamudha. Fiizhin jechuun wayitaa niwukilaasiin bakka xixiqqootti qoqqoodamu yoo ta'u, adeemsa keessaa niwutiroononni 2 yookaan 3 ni gadhiifamu. Anniisaan niwutiroonii irraa argamu ammoo niwukilaara uumuuf akka humnaatti gargaara. Kutaaleen wal nyaatinsi keessatti uumaman akkaataa tempireecharaa fi wal nyaatinsa to'achuun danda'amuun hojjetaman. To'annoo ga'aan hin taasifamu taanaan boombii atoomawaa ta'uutti deema. Wayita tuuti niwukilaasii hedduun walitti dabalamuun niwukilaasii jabaa tokko uuman ammoo niwukilaar fuuzhin jedhama. Yeroo baay'ee wanti kun urjiiwwan irratti mul'ata. Tempireecharaa fi dhiibbaa olaanaadhaan wayita haayidiroojiinii lama walitti maxxanuun elementii hiiliyeemii jedhamu uumanidha. Anniisaa niwukilaaraas ta'ee meeshaalee waraanaa niwukilaaraa oomishuuf jalqaba yuuraaniyeemiin uumamaan aayisootoopii 235 qabu maqaa keemikaalaa yuuraaniyeem 235 jedhamuun beekamuun gabbifamuu qaba. Yuuraaniyeemiin dhibbeentaa 20 ol geenyaan akkaan gabbifameera jechuudha. Sadarkaa dhibbeentaa 90 fi isaa olitti gabbifamnaan meeshaa waraanaa niwukilaaraa oomishuurra ga'eera jechuudha. Biyyoota yuuraaniyeemii gabbisaa jiran keessaa tokko kan taate Iraan sadarkaa meeshaalee waraanaa niwukilaaraa oomishuuf ishee dandeessisutti dhiyaachaa jirti jechuun addunyaan irratti kaate. Jarmiyaan dhimma niwukilaaraa hordofuu International Atomic Energy Agency jedhamu sadarkaa gabbisaa yuuraaniyeemii Iraan dhibbeentaa 60 irra ga'e jechuudhaan yaaddoo qabu ibsee ture. Niwukilaara irraa anniisaa oomishuuf ammoo yuuraaniyeemiin dhibbeentaa 3.67tti gabbate ga'aadha. Dhibbeentaa 20 dabarraan hammi yuuraaniyeemii gabbate olaanaadha. Dhibbeentaa 60 akka kan Iraan irra geenyaan boombii atoomaa oomishuutti dhiyaachuu agarsiisa. Biyyi gabbisa yuuraaniyeemii dhibbeentaa 90 irraan geessee meeshaalee waraanaa niwukilaaraa ga'aa ta'e hidhatte jechuudha. Addunyaa kanarratti biyyoonni 9 kaan seeraan kaan ammoo seeraan ala meeshaalee waraanaa niwukilaaraa hidhatanii jiru. Biyyoonni kunneen walumaa galatti niwukilaara 12,331 addunyaa kanarraa qabu. Biyyoonni seeraan meeshaalee waraanaa niwukilaaraa hidhachuun isaanii mirkanaa'an Raashiyaa, Ameerikaa, Chaayinaa, Biriiteenii fi Faransaay yoo ta'an akka niwukilaarri hin babal'anne waliigaltees mallatteessaniiru.
Biyyoonni afur meeshaalee waraanaa niwukilaaraa seeraan ala hidhatan ammoo Hindii, Paakistaan, Israa'el fi Kooriyaa Kaabaati. Lakkoofsi meeshaalee waraanaa niwukilaaraa yeroo waraana hololaa 60,000 ture. Lakkoofsi kun amma akkaan hir'atus garuu sodaa fi yaaddoon niwukilaaraa daran dabaleera. Lakkoofsi meeshaalee niwukilaaraa icciitii mootummaa waan ta'eef ragaa qulqulluu argachuuf rakkisaa ta'ulleen Federeeshiniin saayintistoota Ameerikaa akka tilmaametti Raashiyaan niwukilaaraa gara 6,000 yookaan 5,977 qabaachuun addunyaarraa sadarkaa jalqabaa irratti argamti. Ameerikaan ammoo niwukilaara 5,428 qabaachuun itti aanti. Kan itti aantu Chaayinaan niwukilaara 350, Faransaay niwukilaara 290, Biriteen niwukilaara 225, Paakistaan niwukilaara 165, Hindiin niwukilaara 160, Israa'el niwukilaara 90 fi Kooriyaan Kaabaa niwukilaara 20 qabu. Akka Federeeshiniin saayintistoota Ameerikaa jedhutti niwukilaara guutuu addunyaa keessaa tilmaamaan harka 88 kan ta'u Raashiyaa fi Ameerikaa harkatti argama. Gama anniisaa niwukilaaraatti gaafa darbinu ammoo faayidaan anniisaa niwukilaaraa akkamitti argama gaaffii jedhuuf wantoonni hedduun kanneen akka yuraaniyeemii tasgabbii hin qabani. Kana jechuun atoomiin isaanii salphaatti gargar caccabuu danda'u jechuudha. Buufata niwukilaaraa keessatti yuraaniyeemiin akka madda anniisaatti gargaara. Atoomii keessatti kan argamu niwutirooniin yuraaniyeemitti gadhiifama yookaan dhukaafama. Kun ammoo atoomiiwwan yuraaniyeemii keessaa tokko gargar babaasa jechuudha. Atoomiin gara atoomiiwwan xixiqqoo hedduutti jijjiiramuun niwutirooniiwwan hedduutti dhukaasa. Niwutirooniiwwan kunneen ammas atoomiiwwan biroo rukutuun bakka hedduutti qoqqoodu. Kanaafuu atoomiiwwan wayitaa gargar qoqqoodaman ammas inni qoqqoodames hunduu gargar qoqqoodamaa anniisaa heddummeessaa deema jechuudha. Qoqqoodamuun atoomii wal qabatee deemu kun fuuncaa wal nyaatinsaa yookaan chain reaction jedhama. Atoomonni wayita qoqqoodaman yeroo hundaa anniisaa gadhiisu. Anniisaan kun ammoo bifa ho'aan ba'a jechuudha. Ho'i ba'uu bishaan gara urkaatti geeddara. Hurki ba'u kun tarbaayinoota sochoosa. Kun ammoo jenereetira kaasuun anniisaa elektirikii maddisiisa jechuudha. Faayidaan anniisaa niwukilaaraa keessaa inni ijoon osoo aara gubataa qilleensa naannootti gadhiisuun hin faalin anniisaa elektirikii maddisiisuu isaati. Anniisaan niwukilaaraa yeroo fi waqtiidhaan yookaan haalota qilleensaa geeddaramaniin hin daangeffamu. Yeroo hundaa elektirikii maddisiisuu danda'a. Yoomuu kan abdatamudha jechuudha. Buufanni anniisaa niwukilaaraa al tokko hojii eegallaan anniisaa ga'aa fi gatiinsaa salphaa ta'e kennuu danda'a. Ammoo anniisaa niwukilaaraa anniisaa haaromfamuu miti. Kun hanqina anniisaa niwukilaaraati. Yuraaniyeemiin albuudaa lafa jalaa baafamudha, kanaafuu dhumuu danda'a. Buufata anniisaa niwukilaaraa ijaaruun baay'ee qaaliidha. Sababni isaa eeggannoo cimaadhaan hojjetama jaateef. Carallaan yuraaniyeemii keessaa bahu baay'ee balaafamaa waan ta'eef adeemsi oomisha anniisaa niwukilaaraa of eeggannoo olaanaadhaan qabamuu qaba. To'annoo fi hordoffiin xiyyeeffannaan addaa kennamuufii qaba. Balfi buufata niwukilaaraa keessaa gadhiifamu baay'ee summaadha. Miidhaansaa waggoota 10,000 turuu danda'a. Atoomota yuraaniyeemii gargar diddiiguun carallaa niwukilaaraa yookaan niwukilaar raadiyeeshinii uuma. Carallaan niwukilaaraa jechuun anniisaa fi qaamolee erga niwukilaasiin atoomii yuraaniyeemitti qoqqoodamee booda gara alaatti ba'an jechuudha. Carallaan niwukilaaraa hunda keenya marsee jira. Hawaa keessaa, dhagaa irraa, biqiloota irraa akkasumas bineensota irraa carallaan nu qaqqabuu danda'a. Nutis carallaa kana gadhiisuu dandeenya dhalli namaa jechuudha. Carallaan niwukilaaraa hammi isaa akkaan guddaa ta'e dhala namaa dabalatee lubbuu qabeeyyii hundaaf baay'ee balaafamaadha. Kanaan dura taateen iddoowwan buufata niwukilaaraatti mudatan rakkoo hamaa uumanii darbaniiru. Bara 1986 buufati anniisaa niwukilaaraa Yuukireen Chernobyl jedhamu keessatti rakkoon humna ibsaa wal qabatu mudachuun fuuncaa wal nyaatinsaa atoomii yookaan chain of reaction to'annoodhaan ala ta'ee duuba dho'insa uumuun balaa qaqqabsiise. Bara 2011 balaan kirkira lafaa fi dambaliin galaanaa hamaan yookaan suunaamiin buufata niwukilaaraa Jaapaan Fukushima irratti miidhaa guddaa uume. Dho'insaa fi carallaa niwukilaaraa balaafamaa uumuun naannoon baay'ee jeeqame ture. Iddoowwan lameenittuu carallaan naannootti gadhiifamuun jiraattota naannoo fi hojjettoota bakka kanatti dhiyoo jiran guddoo miidhe. Carallaan Chernobyl irraa gadhiifame
fageenya dheeraa imalee hanga Iskootlaanditti miidhaansaa mul'ateera. Balfi iddoo oomisha niwukilaaraa irraa gadhiifamus carallaa waan uumuuf balaa qaba. Buufataaleen anniisaa niwukilaaraa akkuma elektirikii maddisiisan balfi isaan gadhiisan ammoo carallaa balaafamaa uuma. Kun dhala namaa fi naannoof balaa guddaadha. Akkasumas bineensota bishaanii fi biqiloota guddoo huba. Carallaan gariin humna cimaa qabaachuurraa kan ka'e lafa jala gadi seenuun riphee turuu danda'a. Dhagaa jalatti fa'aa kuufamuu danda'a. Miidhaan isaa waggoota kumaatamaaf turuu waan danda'uuf balfi niwukilaaraa irraa gadhiifamu xiyyeeffannaa guddaan hordofamuu qaba. Kana dhagaa egaa addunyaan yuuraaniyeemii gabbisuu hin qabdu jechuudhaan Iraan niwukilaaraa akka hin hidhanne kan adamsaa jiraniif. Keessumattuu Iraan Israa'elii fi Ameerikaa akkaan ijaa jibbituuf niwukilaara hidhachuu hin qabdu jedhamtee doorsifamaa turteetti. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin nuyi yeroo kanaaf siniif qindeeffanne kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko tuquun ol kan jettu irra kaa'achuun dagatina. Like share godhaa, yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Sa'aatotaa fi daqiiqotaan booda odeeffannoo haaraa qabannee hanga walitti deebinutti turtiin turtii gaarii siniif haa ta'u. Nagaan tura.